Kam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii Dr. Dubroo Caalati har'a akkuma mata duree irratti argitan kana gaafii dubartoonni hedduun karaa keessaa gaafataa turanii kan deebii kennuu dhufe innis maalidha namni tokko otoo impilaanoonii yookaan immoo karoora maatii yookaan kan hirree keessa godhatamu san otoo fayyadamuu ulfaa'uu ni danda'ii gaafiin jedhu irra deddeebi'ee ka'aa ture. Anis har'a isumaafan deebii laachuudha dhufe jechuudha. Kanaaf warri YouTube channel kiyyaa haaraa taatan YouTube channel kiyya subscribe gochuudhaan maatii nu ta'a. Akkasumas immoo viidiyoo kanarraa barumsa gaarii ni argattu jedhee yaada. Viidiyoo kana yoo jaallattan immoo like gochuudhaan haamilee nu toraa jechuun barbaada. Egaa jalqabama karaa gaafii gaafatameetti kallattiin darbuu dura impilaanooniin yookaan immoo meeshaan amma kunoo asitti fakkii irratti argitan kun mala karoora maatii yookaan immoo da'iinsa ittisu keessaa isa tokko ta'ee maloota yeroo dheeraa keessaa isa tokkodha. Innis kan inni fayyadu waggaa 3fidha. Waggaa 3 yoo xiqqaate waggaa 3 fayyada. Kan waggaa 5 illee fayyadu darbee dhiyoon kana ni jira. Garuu baay'inaan kan fayyadamamu waggaa 3 isa fayyadu kana jechuudha. Egaa gaafii gaafatamaa tureef garasitti gaafa deemnu impilaanoonii otoo fayyadamaa jirtu dubartiin tokko ulfaa'uu ni dandeessi. Gaafii jedhuuf deebiin gabaaban eeyyen carraan ulfaa'uu ni jira. Haa ta'uti garuu baay'ee xinnaadha. Egaa wanti kamiyyuu guutummaan guututti dhibbaan dhibbatti wanti perfeektiin hin jiru. Failure rate wanti jedhamu jira. Failure rate jechuun meeshaa kana otoo fayyadamanuu hamma kufuu danda'u sun milkaa'uu dhabuu sun failure rate jedhama. Kan jechuun fakkeenyaa impilaanooniin dubartiin tokko otoo fayyadamtu parsantii takkaa gaditti carraan dubartiin kun otoo meeshaa yookaan waan kana impilaanoon kana fayyadamtu ulfaa'uu dandeessi jechuudha. Kana jechuun dubartoota 100 keessaa dubartii takka keessatti ta'uu danda'a jechuudha. Inumaayyuu tokko gadi naannoo parsantii 0.5 haga tokkodha. Kana jechuun baay'ee xinnaadha jechuudha. Carraan uumamuusaa baay'ee xinnaadha jechuudha. Kanaaf impilaanoon mala amanamaadha. Garuu immoo maaltu akka impilaanoon kun fail godhaa kan jedhullee waan ilaalamuu barbaachisu jira. Impilaanoon normaalii perfectly yoo fayyadame akkuma dura jedhe milkaa'inni isaa baay'ee olaanaadha. Haa ta'uti garuu haalota muraasa jalatti immoo impilaanooniin akka fail godhu kan immoo akka utoo inni jiru wantoonni godhan jiru jechuudha. Isaan maanni tokkoffaan insertion irratti yookaan immoo yeroo wanti sun galu yoo dogoggoraan galame yookaan immoo seeran bakka galuu qabutti haala galuu qabuun otoo hin galamin yoo hafe inni sunillee akka fail godhuudha jechuudha. So insertion yookaan immoo yeroo impilaanoon kun galu tarii dogoggorri yoo uumame failure rate isaa hayiidha jechuudha. Kanaaf tokko haala itti galmaata isaati. Lammaffaan qorichoota qorichoonni tokko kan impilaanooniin akka fail godhanii jiru. Isaanis qorichoota akkamiiti? Tokkoffaa qorichoota irra caalaa qoricha gaggabdoodhaaf fudhataman. Qorichoonni gaggabdoo kan epilepsiidhaaf fudhataman akka baarbituriitii fi gosti isaa impilaanooniin kun akka fail godhullee hin godhaa jechuudha. Inni biraan dhukkuboota HIVdhaaf fudhatamanii dhukkuboonni HIVdhaaf fudhatamanillee impilaanooniin kun akka fail godhan gochuudhaan otoo dubartiin sun impilaanoonii fayyadamtuu akka garaatti hafuu taasisuu danda'a jechuudha. Inni biraan qoricha kan TBdhaaf kennamu yookaan immoo qoricha daranyoo sombaatiif kennamudha. Qorichoonni daranyoo sombaatiif kennaman tokkollee impilaanoonii kana akka fail godhan ni godhu jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko inni qoricha kana fayyadamtu impilaanoonii gaafa fayyadamuuf jirtu qorichoota kana kan fayyadamtuu ta'e ogeessatti illee himuu qabdi jechuudha. Ogeessatti himtee mala biraa akka fayyadamtullee taasisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf overall impilaanooniin mala da'iinsa ittisaa keessaa isa filatamaa fi kan dubartoonni baay'een filatan mala amanamaa mala side effect baay'ee hin qabnedha. Kanaaf namni hedduun impilaanoonii kana ni fayyadamaa jechuudha. Haa ta'u malee darbee haaluma dura jedheen failure ratein inuma jiraata. Sanirraan kan hafe impilaanooniin mala filatamaa fi mala beestii jedhamuudhaan beekama. So anis har'a kanumaan isinitti himu dhufe I think waan tokko gaafiin keessan isiniif deebi'ee jedheen yaada. Gaafii biraallee yoo jiraate koomentii jalatti nu barreessaa. Yeroo argannutti irratti viidiyoo hojjennee isinii deebisna.
Kanuma isin jechuu barbaada. Ammas kan isin yaadachiisuu barbaadu warri YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan YouTube channel kiyya subscribe godhaa ta'u maatii naataa fayyaa ta'a.